Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya baga har'a geessan siniin jechaa mee guyyaa har'aatti waa'ee dhimma intala yookaan immoo mucayyoo Oromoo kan Boonii jedhamtu kan guyyaa kaleessaa of fanniftee yookaan of ajjeeftee lubbuu of baaftee waan isheen jette dhaggeeffannee walitti deebina sanaa boodatti fufame. Kanaafuu anaan amma jireenya nagayeera. Hojjetee jireenya jiraadhus argeera. Waan isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyoonis bakkaanii filadhe deemaa jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaalii qabaadhaa. Egaa mucayyoon kun akkas jettee kaateeti kan isheen obballeessite lubbuu obbaaftee of ajjeefte jechuudha. Waan nama gaddisiisu keessaati mucaan kun mucaa yuunivarsiitiidha barattee baatee kanaafuu namoonni gurbaan isheen jaallattee wajjin itti heerumtee waliin jiraachaa turtes akkam viidiyoo isaanii adda addaa ilaaletti mucaa yuunivarsiitiidhaa baheedha. Yuunivarsiitiidhaa bahee baratee bahee garuu achi keessatti waa tokko waan inni warra amma lubbuun jirtanuuf gorsan isinii qabu tokko jira. Viidiyoo isaanii baay'ee ilaaluudhaaf yaaleera keessumattuu kan isheen konkolaataa bittee fi sarpiraayiz gochuudhaaf deemtee sadarkaa isheen deemte hundumaa ilaalaan ture. Namoonni baay'een isa argitaniittu. Ijoolleen keenya yookaan immoo ijoolleen amma jirtan dargaggoonni amma jirtanu gorsa guddaa barumsa guddaa asirraa argachuutu isinii mala. Sababni isaa baay'ee isaa olaaltan mucaan kun garmalee akka jaallattee fi miidiyaa irrattis sooshaal miidiyaa irratti wantoota hin baane bahuu hin qabne yookaan immoo waan jaalallee fi abbaan manaa fi haati manaa godhan waan miidiyaa irratti hin bahuu hin qabne waan dhoksaatti nuyi haadha manaa keenya wajjin hojjennu waan goonu hundumaa isheen bakkeetti baafteeti kan isheen akka barbaaddetti haasa'aa gochaanis agarsiisaa turte jechuudha. Kun immoo dhumni isaa deemee rakkoo akkasiitiin nama gaha. Jaalalli akka qaba. Akkaataan itti jaalala ibsatan hin jira. Booniin garuu akkaataa isheen itti jaalala ibsachaa turte suni daangaa darbee safuu hawaasaa cabse. Yeroo sana namoonni adda addaa koomentii itti barreessanii maaliif akkas goota maaliif akkas taata. Dhiisi meetas gabbaayi safuu hawaasaas eegi jechaa yeroo isaan turanitti namoonni baay'een maaltu sin galcha akka barbaadde ta'uu dandeessi mirga seetii jechaa akkasiin turtan nan beeka. Garuu immoo rakkinni isaa ga'ee har'a kunooti. Yeroo sana dhiisii dhaga'uu dhiisuun maal akka ta'e rakkina inni fide. Ilaa kunoo deemee ofiin of balleessuu kana fidaa jechuudha. Waan nama gaddisiisudha. Kanaaf ijoolleen dargaggoonni amma odoo deemtanu gaafa jaalala keessa galtanu garmalee maraattaniituma isin jaallateenis isa jaallattaniinis si jaalladhe uuu maaloo koo jettanii safuu hawaasaa keessaa baatanii calchistanii wal of waraabdanii hin gadhiisinaa. Jaalala qabdaa yoo ta'e jaalala keessanaa manuma keessatti bakka namni biraa tokko hin jirretti ibsiif maa rakkoon qabu. Garuu inniti akkas addatti nama kamirraa adda taatan inni isin akkasitti mul'iftanii deemee rakkoon isaa kanaa jechuudha. Of balleessuu fida, of ajjeesuu fida. Lammata immoo maal jechaa turte booniin gaafa haasoftu kanaan dura ani si dhabee jiraachuu hin danda'u jetti. Mee waa tokko isin gaafadha. Ilaalame. Ani Yoosef si dhabee jiraachuu hin danda'u jetti. Waa tokko waan isin beekuu qabdanii
nama dhabanii jiraachuun hin danda'ama. Maaliif sababni isaa haadhaaf abbaa keenya warra gaafa nuyi garaadhaa baanee jalqabee argine iyyuu warra nutti dadhabee nu guddise iyyuu sababa adda addaatiin hojiidhaaf isaan irraa fagaannee du'aanis nu biraa deemanii nus biraa deemne jiraachuun hin danda'ama warri lubbuudhaan hafee jechuudha. Sanaafuu ansi dhabee jiraachuu hin danda'u of hin balleessaa wanti jedhamu kuni jaalala sirrii natti hin fakkaatu. Jaalalli sirriin maalinni waliigallee walii wajjin jiraanna. Yoo waliigaluu dadhabnes adda adda baanee karaa nagaatiin jireenya keenya jiraachuu dandeenya. Malee of hin ajjeesaa, of hin balleessa. Namni jalqaba gaafa jaalalatti galtu isa dura namni kun dhalattee keeyyuu jiraattee keeyyuu uumamtee keeyyuu hin beeku. Atis hin beektu kan isaa yookaan kan ishee. Kanaafuu ati of ajjeesuudhaaf yookaan immoo tokko of ajjeesuudhaaf mirga hin qabnu. Mirgi isaa nuuf hin kennamne seerris waaqnis kana nuuf hin eeyyamne. Lammata immoo namni kun utuu manni fakkeenyaaf amma Yoosef kuni booniin fakkeenyaaf boontuun utuu Yoosef akka tasaa ta'ee dhukkuba akka tasaatiin yookaan immoo balaa akka tasaatiin yookaan immoo umurii isaa waaqni amma kana kenneefi amma kanatti ofii isaatii boqota ta'e sababa adda addaatiin ansi dhabee jiraachuu hin danda'u kun isheenis kana itti of ajjeesuu qabdi sirrii miti kun. Jireenya inni boqote inni kaan jireenya isaa itti fufuu qabaachuudha karaa nageenyaatiin. Kanaaf jaalalli isin amma feesbuukii irratti, tiiktookii irratti, bakka yuunivarsiitiitti, bakka kolleejiitti, bakka haayiskuuliitti wal jaallattanii kaa'umsa safuu aadaa Oromoo sana cabsitanii callistaniituma wal duukaa fiigaa ooltan kuni dhumni isaa diigamsa. Namoonni baay'een isarra gaa'ela isaanii wanti mana murtiitti dhaqanii diiganiif tu mana murtiin dhaqinis kan isaan gargar diigamanii fi jalqaba isaa bada. Oromoon immoo akkas jedha hodhaan jalqaba badaadha. Ka'umsa ijoollee kanaa jalqaba yoo laalle ganaa barataa ta'aniiti wal jaallachuu jalqabanii sanaan booda gidduu gidduutti wal qoccoluun waan adda addaa ture wal littaaruun waan adda addaa ture barumsaa baanii jaalalatti godhanii jechuudha. Erga baratanii eebbifamanii xumuranii booda jaalalatti galuun gaa'ilatti galuun hin danda'ama ture. Garuu isaan dursaniitu waan silaa gara fuulduraatti gochuu qaban ammatti godhanii gaa'illi isaaniis dhaqeetu achi hin fagaatin karumatti citee jechuudha. Jalqaba isaa bade jalqabbii badee dhumni isaas hin badee jechuudha. Kanaafuu jalqaba gaa'ilatti galuudhaaf jaalallee baafachuudhaaf gaafa yaaddanu